nageenyaaf tasgabbii waaraa akka nuuf bu'uun abdadha. Rakkoon hawaasaa kun goolabamee tokkummaadhaan akka jiraannu abdadha. Hundi keenya obbolaadha. Zaalambassaa fi sanaa fi yookaan Tigraay fi Eertiraan maatiidha. Wal qaqqabna. Maatii keenya maraaf nageenyii fi gammachuun akka ta'u hawwa. Naannoo Tigraay kan jiraatan aadde Alamsaat Lu'ul gama isaaniitiin akkas jedhan. Jiraattuu Zaalambassaati. Amma garuu qeerraa baqadheen Addigiraat jiraadha. Amma Zaalambassaatti deebi'eera. Amma baay'ee gammadeera. Gammachuun koo akka fiixa bahuun hawwa. Qe'ee kootti deebi'uun barbaada. Waggoota 5 darbe ijoollee koo 5 waliin haala suukaneessaa keessan ture. Qe'ee kootti hojjedhee jiraachuun barbaada. Namni biraan Ibraahim Abdallaa jedhamu hawaasni kun waldeeggaree waliin jiraachuu akka danda'u dubbatan. Godina Sulus sanaaf irraan dhufe nageenya kana barbaadaa fi ni dhufa jennees eegaa turre. Amma nagaan waan bu'eef gammadnee jirra. Nageenyi kun ni dhufa jennee abdiin eegaa turre. Nageenya jechuun uummata jechuudha. Akka carraa gaariitti yoo itti gargaaramne uummatni Tigraay fi Eertiraa obbolaa waan ta'aniif waldeeggarree jiraannaa jedheen abdadha. Kanatti aansuudhaan immoo dhimma barataa tokkotti isinitti himna. Tibba kana suurri barataa guyyaa eebbasaa cilee yookiin immoo kasala baatee mul'atee miidiyaa hawaasaa gubbaatti dubbii ijoo ture. Barataa Yuunivarsiitii Jimmaati. Maqaan isaa Misbaa Ridaa Abbaa Moggaa jedhama. Bu'aa bayii maatii isaatii himeeti kan inni jiru waa'ila koo Warqinaa Dirribsaatu dubbise. Ani egaa maqaan koo Misbaa Ridaa Abbaa Moggaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe immoo godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee magaalaa Diimtuu Ganda Qajeeloo naannoo Waddaa jedhamtuuttidha kan hin dhaladhee guddadhe. Haalli barnoota kee hoo? Haalli barnoota kootii kutaa 1 hanga 7 Diimtumatti barachaan ture. Kan hin barumsatti gales immoo obboleessa koo hangafa jira isuma durseeti yeroo umriin koo waggaa 6 kan abbaan koo geessee barumsatti na galche. Yeroo sana cinqiidhaanii barumsee gurra biraa harkisee ga'uu ilaalameeti kan inni galuu ga'eera bakka jedhanii haadha godhanii rabbumti naa dabarsee naan geessanii na galchanii amma 1 hanga 7 Diimtumatti baradhe. Achiin hiriyoota koo biraa immoo kutaa 7 ergan fixee xumuree ka'ee kutaa 8 ministiriidhaaf hin dhufatinii gala magaalaa Asandaaboo deemee quraana qara'uu barbaadeen garas deemee quraana amantaa kana haffazee waggaa 4 achi ture kitaaba qara'ee yaa ingidi intiraansiin akka tasaa bara sana naan milkoofne barataa cimaan ture hawaasa keessattis immoo quraanan baradhee dhufe sanaan nama yeroo ramadaanas nama sagalaachisaan ture akkasatuman jedhu bakka namuma dhageettii qabu ture alhamdulillah naan milkoofne garuu kana ta'uudhaa wajjiniini. Sana booda immoo yuunivarsiitii akkamittiin galtame? Namni kufedha digiriin barataasaa maal isaa hin beeku garuu kaffaltiidhaan hin baradhu hin baratamaasaa ammas naaf hin galle yeroo odeeffannoo hin qabu gara Jimmaas hin dhufne guyyaa 2 qofa katamaa Jimmaa dhufee beeka. Yaa'u haaluma sanarratuun akkasitti sabaa jiru hiriyaan koo tokko daandii borii Jimmaa dhaqee kolleejii daandii borii damee Jimmaa sana barachuudhaaf karoorsee inni naachuraalii baratiyan sooshaaliidha. Kottuu qansiraadhuma hojjennee guddaa xinnaa fuudhaa sin barsiisaa na wajjiniin barattaa daraa dhina kadhatee naani. Haa ta'u erga na kadhattee waggaa tokko jarree lafa baay'ee qabu laftee jaraas bareedaadha beektaa saabira abbaa biyyaa jedhamamutaan hiriyaa cimaa akkanaati booddee yuunivarsiitiin Jimmaa beeksisa naayitiidhaan digirii barsiisuu nama qabxii 230 ol qabu gaafateera. Kan hin fide 247 waan akkasiinatti fakkaata qabxii xiqqoodhaan hin kufe yeroosi. Gammadee naa bilbilee bakka digiriidhuma koorsiidhuma sooshaaliitiin barattaba tokko rakkoon qabu gammadi guyyaa hojii hojjettee galgalammoo dhaqxee baratta barumsa sa'aatii 12 kaasee hanga sa'aatii 2 halkanirraa guyyaa hojii hojjettee kan siraa barbaanne si hojjechiisnee baratta kottu bakka naan jedhe. Manaajimentiidhuma galmaa'e silmaayyuu waan keessa kootiin waa'ee hooggansaa kana natti tola manaajimentiidhumaan hin baradhee xumure jechuudha. Mee haala maatii keemma nutti himi Misbaa'u? Polisii koo jireenya garatti godhu dhabnee beektaa cilee kana baasuutti ka'e inni hangafa kootii bakkaatti na barsiisii booda barattaa dhiisee kadheennaan cilee kana baasuutti ka'e inni dhaqee guyyaa muka muraa olee maal jedhee ala wajjiniin awwaaluu an deemeen isa gargaara barumsaa galee dhaqeen awwaala. Yaa wala nuu mana finne immoo harmeen keenya baattee katamaa nuu geessitee nuu fidde jechuudha. Caammaa illee hin qabdu waan sadii kaleessa na gaddisiise alhamdulillah amma sa'aatii kanatti waggaa 3-4 booddee kana bareedduu si jira alhamdulillah mana ta'uu baatus bareedduu si jira jijjiirama ammas baataan jirtu waggaa 3-4 qaata dhiiste. Kan bituu barka sala bittuu itti irra deemteeti kan ittiin gurgurtu.
bakka abshirii lifaatiin kee ati gaafa sana laffaatee miila duwwaa deemteetu namni akkasii isiin jedhu an akkas nama sagachiisuudhaaf wajjiniin itti qaanfachuu dhiiftee ati bakka kanaan nagaatteetta jedhee gammachuudhuma bakka maaliinan ibsaaf jedhee bare addaraasha keessa taa'ee asxabaan ture daqiiqaama 40 gidduutti riyyaan koo akka bitee dhufu godhee bakka waan kana gammachiisuun hin qabanan agarsiisa wanti dhufee dhufu jedheen daqiiqaa 40 gidduutti na raawwatee godhanyaan koo. Kanattaan Sudaan immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Aleellaa hospitaala Sudaan Almujilaad jedhamutti sanbata qaqqabeen namoonni 40 ol ajjeefaman. Namoota aleellaa kana keessatti du'an keessaa irra hedduun daa'immanii fi ogeeyyii fayyaa ta'u hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teewodiroos Adahanoom himan. Dr. Teewodiroos aleellaa dhaabbilee fayyaa irratti raawwatu eessatti yoo ta'e dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Aleellaa kanaaf hidhattoonni RSF waraana Sudaan balaaleffatan. Misaayilli Raashiyaan Yuukireen naannoo bulchiinsa Diniprootti dhukaaste namoota 16 ajjeese. Aleellaa xiyyaara Raashiyaan kibba Yuukireenitti kibxata har'aa manneen barnootaa hospitaalota baabura imaltoota deddeebisu irratti raawwatte baabura kanas mancaasu pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin himaniiru. Aleellaa kutaa Yuukireen Diniprootti qaqqabeen namoonni 100 ol madaa'uunis gabaafameera. Kanattaan Sudaan waa'ee waraana baha giddu galeessaatti Iraanii fi Israa'el gidduutti jabaatee turee kaafnaa dhimma kana ilaalchisuudhaan jijjiiramoota jiru nutti himuudhaaf waa'ila koo Galaanaa Balaayituu na cinaa jira. Galaanaa guyyaa kaleessaa Iraan misaayiloota gara buufataalee waraanaa Ameerikaan Iraaqii fi akkasumas Kataar keessaa qabdutti dhukaasuu dhaggeeffattoota keenyatti himnee turre har'ammoo jijjiirama guddaatu jedhamee waa'ee isaa kaafna. Yeen akkuma sila jettee guyyaa kaleessaa istuudiyoo galuu keenya dura humni warraaqsaa Iraan misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman gara magaalota Iraaqii fi Qataar furguggisee buufataalee waraanaa US baha giddu galeessaa keessaa qabdutti dhukaasuu gabaasnee ture. Hagammaatti dhukaasonni kunniin miidhaa hagamii akka qaqqabsiisan gabaasaaleen badaa ba'an hin jirani. Haa ta'u malee sana booddee yaadni ture waraanni kun biyyoota dabalataa akka Kataar ka daangaashee keessatti haleelamtee fi biyyoota kaanis hirmaachisuudhaaf deema sodaa jedhu uumee ture. Haa ta'u malee taateen sun raawwatee sa'aatiiwwan murtaa'een booddee pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabuu waliigalameera waan jedhu miidiyaa hawaasaa gubbaatti gadhiisanii turan. Waliigaltee kanarra akka ga'amuuf biyyumti misaayilitti dhukaafame Kataar qooda qabaachuudha kan himame. Egaa Iraan misaayilota gara Kataaritti dhukaasu biyyattiin balaaleffatteetti gama tokkoon gama kaaniin immoo waraanni kun akka goolabamu qooda gama ishii gumaachiteetti. Egaa Kataar hariiroo gaarii Iraan wajjiniin akkasumas immoo Ameerikaa wajjiniin kan ishiin qabdu lammiilee Ameerikaa 8,000 ta'antu biyyattii keessa jiraata akkasumas immoo buufata waraanaa guddicha baha giddu galeessaatu Kataar keessatti argamu. Waa'ee haleellaa Iraan Kataar Iraaqitti gaggeessitee wayita dubbatan pirezidaant Tiraamp waa'ee dhukaasa dhaabuu haasa'uu isaaniitiin dura miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti deebiin Iraan haleellaa US'if kennite baay'ee laafaa ta'uu haleellaan kun raawwatamuuf akka jiru immoo quba qabaachuu isaanii dubbatanii Iraan walumaa galatti misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman 14 gara buufataalee waraanaa US'tti dhukaasuu ishee isaan keessaa 13 kuffisneerraa jedhan. Achumaan wal qabsiisanii addunyaan baga gammaddee yeroon ammaa kan nagaatii jedhan maxxansuma isaanii kana keessatti erga haleellaa Iraanii booddee irra deddeebiidhaan waa'ee dhukaasa dhaabuu fi wantoota waraana kanaan wal qabatanii barreessaa jiru pirezidaant Doonaald Tiraamp. Ganama kana immoo keessumaayyuu waliigalteedhuma dhukaasa dhaabuu kanayyuu gamni lachuu cabsuu isaaniitiif walimataas turanii isaaf immoo Ameerikaan pirezidaant Tiraamp Israa'elis akkasumas immoo Iraan qeeqaniiru. Dhukaasa dhaabuu ka jalqabaa labsuu isaaniitiin booddee biyyootni lamaan keessumaa Israa'el jalqaba haleellaa dabalataa Iraan irratti raawwatte achiis Iraan haleellaa kanaaf deebii kennite sana gidduutti pirezidaant Tiraamp biyyoota lamaan kanatti gammachuu hin qabu jedhan. Biyyoota lama maal abbaa isaanii gochaa akka jiran hin beekne kan yeroo dheeraaf akka malee wal dhabaa bahan qabnaa jedhanii biyyoota lamaan ibsanii kana ni hubattu. Israa'el yeroo waliigaltee gochuuf jennutti boombiiwwan argineen beekne roobsanii jedhanii hamma kana argineen beeknus jedhanii Israa'elitti gonkumaa gammachuu hin qabu jechuun ibsaniiru. Akkasuma immoo beektu yeroon sa'aatii 12 qabdu jedhu sa'aatii isa jalqabaatti gadi baatee waan qabdu hunda isaan irratti harcaaftee jechuun Israa'eliin komataniiru. Akkasuma immoo Iraanittis gammachuu hin qabu jechuun ibsaniiru. Egaa kuni
dhukaasni dhaabuu ka jalqabaa fashalaa'uu isaatti yaada pireezidaant Tiraamp kennanidha. Jecha arrabsoo fakkaatu kana miidiyaalee irratti badaan beekamne fayyadamanii. Tiraamp kana wal qabsiisuudhaaf wanti isaan jedhani xiyyaaronni Israa'el boombii tuun darbatiin miidhaa tuun qaqqabsiisinaa deebi'anii jedhanii turan. Paayilatoota kee biyyatti deebifadhu waan jedhu bifa akeekkachiisaatiin Israa'el michuu isaanii jabduutti ergaa dhaamanii jiru. Iraan waa'ee haleellaa sadhumaa raawwachuu ishee karaa hoogganoota ishee ibsu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Sanumaan wal qabatee ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyaahuun kan isaan kaasanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana akka Iraan cabsitedha kan isaan himataatiin turanii boodarra garuu waliigaltee kana akka kabajanii kaafameeti kan jiru. Kanaan wal qabsiises pireezidantiin Iraan ibsa kennaniiti kan isaan jiran. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian dhukaasa dhaabuu pireezidantiin Ameerikaa labsan akka kabajan himuun Israa'elis garuu yaada kanatti waliigaluu qabdii jechuu isaanii maddi oduu Iraan gabaasee jira. Pireezidantichi Israa'el labsii dhukaasa dhaabuu kana yoo hin cabsine Iraanis ni kabajjii jedhan. Kanarraa kan nuti hubataa jirru pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gama lachuutiin dhukaasni akka dhaabbatu jabeessanii dhiibbaa gochaa akka jiran waan agarsiisutu mul'ataa jira. Sa'aatiiwwan muraasa duras miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti pireezidaant Doonaald Tiraamp yaada haaraa maxxansanii jiru. Iraaniif Israa'el waraana kana qixxee dhaabuu barbaadu jedhaniiru. Wal qixa dhaabuu barbaadu. Bu'uuraalee niwukileeraa barbadeessuu kootti kabajatu natti dhaga'ama. Humna isaanii barbadeesseera waraanicha dhaabeera yaada jedhu kaasaniiru. Waa'ee Iraan keessatti sirna jijjiiruu maal jedhan waan jedhu kaafnee haa xumurru. Pireezidantiin Israa'el Isaac Herzog yaaddoo niwukileeraa Iraan irraa dhufu Israa'elii fi addunyaa irraa qolachuun milkoofneerraa waan jedhu ibsanii jiru. Herzog dabaluun kasaaraa guddaa wajjin dhufee opereeshiniin kun garuu seenaa keessatti tarkaanfii guddaa gara fuulduraatti nu adeemsisedha jechuun ibsanii jiru. Tiraamp imala gara yaa'ii neetoo har'a gaggeeffamu eegaleetti qajeelu isaaniitiin dura waa'ee Iraan keessatti sirna jijjiiruu gabaabsanii kaasaniiru gaafatamanii wayita turanii lakki yaadamee ture garuu hamma danda'ame haalli hundinuu akka dafee tasgabbaa'uun arguu barbaadaa jechuun deebisanii jijjiiramni sirnaa jeequmsa guddaa kaasa. Nuyi kana caala jeequmsa guddaan biyyicha keessatti akka dhalatu hin barbaannu waan jedhu kaasa. Egaa dhukaasni dhaabuun biyyoota lamaan gidduu jiru itti fufaa fi akkasuma gara waraanaatti deebi'a yeroon kan murteessu ta'a. Galaanaa Bilaa odeeffannoo bal'aa dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoomi. Nayyaati sulfaadha. Amma immoo gabaasa addaa waa'illi koo Hamzaa Hussein seenaa Iraanii fi fedha biyyattiin baha giddu galeessaa fi addunyaa irratti qabdu ilaalchisee qopheessettan isin dabarsa. Walitti bu'iinsa yookiin waraana hedduu keessatti maqaan biyya tokkoo irra deddeebiin ka'a. Iraan biyya guddoo olaantummaa qabdu, impaayera bal'aa turte. Garuu yeroo keessa olaantummaa duraan ture dhabdeetti. Haa ta'u malee ammallee siyaasa naannawa sanaa to'achuuf dhiibbaa uumuu yaalti. Naannawa kanatti diraamaa fi tapha walxaxaa geggeeffamu kan dursitu Iraan. Garuu Iraan maal barbaaddi? Sababa shanaffaa maqaan Iraan waraana waliin ka'uufitti seenna dhimma US. Yoo harki warra alaa nu keessa jiraate nu keessaa soorate injifannoon keenya ni gufata jecha Ayatollaa Khomeini ture. Namoonni jalaa qabuun duuti Ameerikaaf jedhu. Iraaniif US gidduutti muddammi ka hammaate wayita barattoonni eembasii US magaalaa Teheraan jiru dhagaadhaan haleelanitti. Haleellaan barattootaa kun eembasichi guyyoota 444 akka cufamu taasise. Kana hordofee hawaasi addunyaa Iraan irra qoqqobbii hedduu kaa'e. Garuu erga yeroo sanaati Iraan akka Ameerikaan mootummaa Riippaabilikaa Islaamaa hin fonqolchine of eeggannoo gochaa turte. Iraan yoomuu Ameerikaan akka mootummaa ishee fonqolchitutti hubatti. Waggoota kurnaan lakkaa'aman darban keessatti biyyoota lameen gidduudhaa wal qoccollaan darbanii walitti bu'uun dhabamee hin beeku. Bara 2020 walitti bu'iinsa yeroo dheeraa booda Jeneraalli beekamaan Iraan Qaasim Suleymaanii Ameerikaadhaan ajjeefame. Ameerikaan akka jettutti haleellaan qilleensaa Qaasim Suleymaaniin ittiin ajjeefame haleellaa ofirraa qolachuuf tarkaanfii fudhatameera. Qaasim Suleymaaniin ajjeefameera. Hokkarriif gochi hamaan isaas goolabameera jedhan yeroo sanas pireezidaantii US ka turan Doonaald Tiraamp. Erga onkoloolessa bara 2023 waraanni Israa'eliif Gaazaa eegalee ji'a afuraffaarratti gareewwan hidhattootaa Iraaniin deeggiraman haleellaawwan 170 buufataawwan isaanii baha giddu galeessaa irratti raawwachuu ibsite US. Haleellaan kun ka isa dura ji'a afur dura ture dachaa 20 caala. US erga loltoonni ishee 3 ajjeefamanii booda haaloo ba'uuf doorsisuu itti fufte. Kana hordofee ministeera haajaa alaa ka turan Antooni Bilinkan akkas jedhan.
dogoggora hin uumnu uummata keenya ni baraarra nageenya keenyaaf ni dhaabbanna saffisaa fi kutannoon hojjenna jedhan. Doorsisii fi dhaadannoon qondaalota US kun ammoo haleellaawwan buufataalee waraana US irratti raawwataman akka hir'atan taasiseera. Iraan baha giddu galeessaa keessatti faallaa mootummaa US ishee cimtuu taatee mul'achuu barbaaddi. Michoota idil addunyaa horachuufis yaalti. Kanaafuu baha giddu galeessaa keessatti diinota Ameerikaatti michoomuu yaalti. Gama kanaan Raashiyaa akka michuu ishee cimtuutti ilaalti. Iraan michummaa Raashiyaa waliin cimsachuuf diroonii dabalate meeshaalee waraanaa hedduu Raashiyaaf gumaachuun waraana biyyattii Yuukireen waliin geggeessaa jirtu irratti tumsiti. Kana gochuudhaan addunyaa irratti humna ishee agarsiisuus barbaaddi. Ameerikaan gama isheen Iraan diroonii Raashiyaaf dhiyeessuun waraana biyyattiin Yuukireen irratti eegalte tumsiti jechuun himatte. Tarkaanfii Tehraan Mooskoo waliin hariiroo cimsachuuf fudhachaa jirtu akka ta'etti hubatti US. Kanaafuu kaayyoon Iraan baha giddu galeessaa keessaa US baasuu qofa miti. Bakka olaantummaa US san ofii isheetiis qabachuu barbaaddi. Garuu baha giddu galeessaa keessatti biyyoonni humna cimaa qaban olaantummaaf dorgoman biroon lama ammoo jiru. Tokko Israa'el. Kun sababa sadaffaa maqaan Iraan waraana hunda keessaa hin dhabamneef. Iraan sodaan ishee inni guddaan US ittaanee Israa'el. Iraan kan isheen waggootaaf neetwoorkii ijaarrattee michoota baay'ifattee akkasumas caasaa ishee biyyoota adda addaa keessatti kan isheen diriirsatteefis kanumaa fi humna haleellaa irratti aggaamamu dura dhaabbatu ijaarrachuuf humni isheen ijaarratte kun Axis of Resistance jedhama. Iraan baha giddu galeessaa keessatti dhiibbaa uumuun olaantummaa ishee mirkaneeffachuuf karaa isheen ittiin deemaa jirtu hidhattoota kanneen akka Hamaas Gaazaa, Hizbollaa Libaanosii fi Huutii Yaman ofitti qabuudhaan. Hidhattoonni hedduun Iraaq, Siiriyaa fi Bahareen keessa socho'an kanneen Iraaniin deeggiramanis jiru. Hedduun isaanii warra lixaa biratti shororkeessitoota jedhamuun kanneen farrajamanidha. Tehraan keessa kan ture Israa'el jalqaba Hamaas haleeluun akka balleessitu isa booda Hizbollaa akka haleeltuudha. Iraan waraanni kun balaafamaa fi badii guddaa kan qaqqabsiisu ta'uu hubachuun Iraan kallattiidhaan waraana akka irratti hin banne yookiin dhukaasa akka irratti hin geggeessine daangaa kaa'uu feeti turte. Garuu kun hin oolleef. Biyyoonni lameen yeroo ammaa waraana seenaa keessatti isa hammaataa fi balaafamaa ta'e walirratti eegalanii jiru. Saawudii Arabiyaanis baha giddu galeessaa keessatti rakkoo Iraan qabdu kabiraadha. Kun sababa maqaan Iraan waraana keessaa hin dhabamneef isa arfaffaadha. Naannawa kanatti Saawudii Arabiyaan biyya hordoftoota amantii Islaamaa sunnii hordofan ishee guddoodha. Iraan ammoo shi'aadha. Biyyoonni lameen kallattiin wal waraananiin beekanii garuu waggoota kurna hedduuf waraana biyyoota biroo keessatti faallaa walii dhaabbatanii beeku. Hundaa ol ammoo galmi guddaan Iraan dirreen waraanaa akka daangaa isheetti hin dhiyaanne mirkaneeffachuudha. Tarsimoo ittisoo fi jabeeffachuu. Kun sababa shanaffaa Iraan waraana hunda keessaa hin dhabamneefidha. Erga waraan Iraaniif Iraaq bara 1988 goolabame Iraan dachee ishee irratti waraana geggeessitee hin beektu. Yeroo sana taankiin kan Iraaq dirreen waraanaa magaalaa Iraan ture. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa toora waatsaappii marsariitii akkasumas yuutuubii haaraa barame irraayyuu kan argachuu dandeessan Galaanaa Balaayii qophii har'aasniif qopheesse Joonatan Mo'angee ogeessa teeknikaa abbaa dabaree sagaleen qulqulluun akkasin bira ga'u nu gargaare boruu sagantaa biraatiin deebina waan nu caqasataniif hedduu sin galateeffanna laf nagaa bulaa. BBC Tigrinya